Baha Oromiyaa godina Harargee Bahaatti dhalate. Maatiin isaas daldalaa turan. Innis haadhaa fi abbaa isaa hordofee hojii daldalaa irratti bobba'us haalli mijachuufii dide. Akka inni jedhutti jiruu irratti dhimmi nageenya isaaf yaaddessaa ta'e waan isa mudateef biyyaa ba'uudhaaf dirqame. Ibsaa Yaasin Bakaree jedhama. Baqataa Oromoo ammaas Naayiroobii jiraatudha. Innis abbaa ijoollee lama yoo ta'u, tajaajila geejjiba mootoraan kennu hojjetee maatii isaa bulfata. Turtii isaa keessattis jiruu baqaa keessa darbee dhufee as ga'ee fi akkasumas kan amma keessa jirus nuuf hira. Ibsaan bara 2001 biyyaa ba'e. Yeroos kan inni deeme gara Saawudii Arabiyaatti yoo ta'u, doonii irraan seeraan ala karaa Soomaaliyaan akka deeme nuuf hime. Gaafa deemu bishaan irraan deeme baharaan doonii horee qote. Doon ija dura rakkisaadha du'aa jiruu keetti bas akkuma nama du'eetti achi qaamta. Nafsee ta'e sana gurgurtee nama achirra baataa uummanni Somaalee kun gaafas Bosaasoon hin deeme. Dhaqee Suudii san dhaqee bishaan san dabarree oggaadhaan Yaman seennee Yaman irraa achi warri Yamanis maallaqa maarree fidaa jedhanii nurraa furguurratanii achi nu dabarsanii karaa san Suudii galle. Suudii gallee Suudii san keessa osoo tetteenyuu re'ee tana eegaan hunjaa warri dhufee warri Suudii kun osoo re'ee jiruuti achirraa wanni nu godhan poolisiin na qabe. Poolisiin na qabee biyya na darbe jechuudha. Ibsaan biyya Arabaatti yaadannoo hin taane hedduu qaba. Keessumaa hojii fi jiruu irratti mirga ofii kabachiisuun jabaa akka ta'e darbees lubbuu ofii dhabuun illee Saawudii keessatti baay'ee salphaa akka ta'e dubbata. Hedduu akka malee jabaa cimtuudha jireenyi. Jireenyicha keessatti mana dhufaniiti warri biyyaa mana dhufeeti mana kan si dho'isee si banee takkaa si jeesa. Dhalaa tana fa'aa nu jalaa fuudhee dhalaa Oromoo tana fa'aa nurraa fuudhee akka fedhan fa'aa godhanii mana haa nu deebisan. Yoo ati takka dubbattee bakka achirra isaa kan dhaamte. Hedduu rakkoo jabdu. Yeroo poolisiin Saawudii isa qabee gara biyyaatti humnaan isa deebises biyya jiraachuu waan hin mijanneefiif kallattiidhaan gara Keeniyaatti darbe. As Naayiroobiittis jiruudhaan wal baruun ibsaadhaaf jabaa ture. Naayiroobii akkas dhufee guyyaa lama deemeetiin dhufee jechuudha. Naayiroobii tana. Hoggaan dhufe nama tokko hin beeku. Ilmoo namaa tokko hin beeku. Oromoo as jira, Oromoo baqattee as jirtu jira. Isaanumaa fuudhee fi na qabe. Warri sun ammaan tana biyya lafa alaa deemee jira. Isaan firan na qabanii amata takka waggaa takka guutuu mana keessa ta'a. Achirraa fuudhanii UNHCR na geessan. Yeroo gara Naayiroobii dhufu ibsaan waraqaa eenyummaa isaa sirriitti himu harkaatee hin qabu. Kanaaf jiruun yeroosii baay'ee jabaa ture jedha. Naayiroobii dhufee waggaa tokko booda kolugaltummaatiin galmaa'us waraqaa fudhatamumtii qabu fudhachuuf waggaa 4 itti fudhateera. Haga sanatti garuu Naayiroobii keessa manaa ba'anii socho'uun isaaf hamaa ture. Osoo hin jiruutiin bakka namni manaa na baasee mana keessa taa'an waliin naan jettee Oromoo fuutee magaalaa na gabbaafte. Magaalaa keessa na geessu magaalaa Gaarisaa jedhamtu akka hunaatu agartee jirta. Magaalaa Gaarisaa kana keessa na naqan. Naqanii hoteelii tokko meeshaa dhiqinaan jedhanii saanii namni irraa nyaata kana dhiqinaan jaan. Jiratti maallaqa xiqqishoo tokko kana kennan. Osumaan juutiin afaan kana bare. Afaan Kiswaayilii. Afaan Kiswaayilii kana baree osoo kana dalagu jiru ji'a tokko guugee maallaqa naa taraa jedhee nama afaan baree. Naa taruu jinnaan ka'ee dhiisee biraa deeme. Achirraa hin jiruu Keeniyaa tana eegalee jechuudha. Sana boodas hojii dukkaana nama gargaaru waggoota muraasa hojjetee innis ta'uu fi dinnaan hojii ammatti jiru kana jalqabe. Mootora nama harkaa fuudhee tajaajila geejjiba namaaf kennu aanse. Amma har'aattis ibsaan hojii kana hojjetee ofii fi maatii isaa bulfata. Akka harreen na daleessan jireenyuma kana aadaa barbaadu jeetiin keessa taa'ee hin dadhabnaan amma bakka dhiiseetiin bibbigii takka namni akkannee motorsaayikilii sana hojjechuu jira jechuudha. Naayiroobii keessatti namootni hojii kana hojjetan baay'een isaanii warra lammii biyyichaati. Ibsaan garuu ija jabummaadhaan rakkoo guyyaa guyyaan na mudatus obsaadhaa fi darbaa hojii kanaan maatii koo bulfadhaa jedha. Dursa garuu motora oofuu baruun salphaa hin turre. Ibsaadhaaf.
ijoollee gibrinaa daleedu misooma qonnaa kana gartee ijoollee tanarraa fuudhee akka lallaala malee niin sodaadha biyyatti. As dhufee jireenyi baqataa kun waan kana mangoon hin qabnu waan sin barsiifne hin qabu. Dirqiidhaan bare jechuudha motora biyya tanaa keessa biyya namaa keessatti. Haalli hojii geejjiba motoraan kennuu Naayiroobii keessatti balaa qaba. Yoo daandii guddaatti ol ba'an balaan salphaatti namarra ga'uu danda'a. Inni biroo immoo saamicha. Keessumaa daandii keessoo irratti yoo argamte jedha ibsaan salphaatti saamamuun akka jiru dubbata. Akka malee jabaadha duba haala baqattummaati. Haalli baqataa kun waan si goone hin qabu. Waan si barsiifnes hin qabu. Ammallee osoo bibbiqii tanaan deemu gaafne kan saamamee hin qaba. Bibbiquma tanarraa. Bibbiqii nama sadii kanarraa fudhatanii hin beeka. Sijjeef nafaa janii rasaa sana qabanii maaligaa ablee faana qabanii motoraa fi qulfii narraa fudhatan. Gaaf gariittis naa gadhiisan qulfii motora kan. Ibsaa saamichisa mudatu kaanis jira. Maamila illee fakkaatanii kan nu saaman illee jiru jedha. Kunis ta'u garuu of eeggannoon akka socho'u dubbata. Yoo lamaaf ta'in yoo see guruppii tan isii dhufan. Guruppii tan dandeessu yoo tokko asiin si qabe ta'uu asiin ayiblee si qaba duubaa si qaba haa. Gadhiiftee deemu najjeessin achuma jechuudha. Guyyaa tokko fa'aa kan hin beeku osoo karaa kana deemu gaafan dukkaa namaa dalagu sun. Karaa gaarisaa janii karaa sheeshintuu kana karaa sadii kanarratti na qabanii duuba ablee na kaa'anii sossootee beekadhu naan janii beessee keessaan waliin siimuu na fudhatanii garaa kanarratti godaan isaan qabama garaa kanarra godaan isaan asirraa qabu ablee na dhaabanii jechuudha na diranii narraa waan hunda fudhatanii sossootee si jeefnaa naan jedhan aboon ana jeesinaadhaati an miskiina baqattuudha nama biyyaatii miti qabeenya illee hin qabu qabeenyi nan qabu kun waan kana jennee huccuu narraa baafatanii paantiidhaan na gadhiisan. Huccuu fudhatanii yaani karaa irratti karaa walakkatti kan namni akka dhaabbatee na laatu. Bakka rabbuma keetti irratti abdattee mustee deemtee dalagattee bulta. Amma gaa inumaa amma firraa dhiisi gaa amma niin baree. Amma bareetiin hundi na beekti amma hattuunis na beekti namni nagaa illee na beeka amma. Oromoo waazibuu naan jennu Oromoo maraataa naan jennu Oromoo maraataa naan jetti imma warri. Ibsaan abbaa maatiiti. Haadha warraa isaa asuma Naayiroobiitti ittiin wal bare waliin daa'imman lama horaniiru. Naayiroobii kutaa naannoo Islii jedhamu keessas waliin jiraatu. Jiruu baqaattiin fuudhee humna gamaatii horee alhamdulillah abbaa ilmaan lamaati abbaa ijoollee lamaati. Humna mucaan eeguun gafne kana musa abjaaniin humna intalli xiyyataa sumayyaadha. Haadha warra xiyyaanii gartaa asumattiin fuudhee isii tanallee baqattee dhufte isiinleeni. Wal fuunee akkasitti ijoollee tana horuu dandeenyee kun hojjate. Haati warraa ibsaa Tamiimaa Bakrii jedhamti. Isheenis akkuma ibsaa kooluu galtummaatiin as Naayiroobii jiraatti. Waa'ee hojii ibsaa kana gaafadheen hin ture. Baay'een yaaddaa yeroo inni ala turuu jetti halkan. Bilbilaa fi simuun fa'aan bakka lafa baadiyyaa fa'aa keessa deemaa hin dhagaamtu simuun fa'aa. Baasan fa'aa maal teessaa inni tuma. Hirrabnu hanga inni dhufu hanga laashanii fa'aa kabtatteenyaa. Teenyee isa eenyaa. Waggaa inni bibbiqiin riin jettee ol seentii beektee waggaa dhufte. Waggaa san isaa dhufee inni gammanna. Dalagaan bibbiqii tun nama xiqqoo dubbiste. Ibsaan hojii kana hojjechaa waan eegariis yaaddata. Biyya Oromummaan keessa jiraatu kana keessaas ba'ee daa'imman isaatis abdii akka horatan fedha. Wallaahi karoorri kiyya ga'anii biyya tana keessa taa'uun fedhu. Biyya tana keessa yoo rabbi naa tolchee rabbi asii na baase. Laakiin gaa fuulduraaf gaa inshaallah yoo rabbiin jedhe maatii tana guddisadhee maatii tana hojii wanni jechuun fedha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Naayiroobii.